dhiiga kakuu dhaabbate sana cimsuudhaaf namoota baay'eedhaaf dhangala'eedha. Dhiiga kakuu dhaabbate sana cimsuudhaaf namoota baay'eef dhangala'eedha. Hundeessaan kakuu haaraa Yesuus, utubaan kakuu haaraa dhiiga Yesuus. Kakuu dhaabbate cimsuudhaaf kakuu haaraa jireenya fayyinaa isa karaa Yesuus Kiristoos ni argan. Ameen. Fayyina jechuun maal jechuudha? Gaaffii ayyaana Waaqayyo argachuu laayisensi itti jobboo hojjetan goone ana ayyaanaan fayyeeraa jennee yerootti iddoo meeqa dhaabbannutu jira. Garuu akkas miti. Namni fayye tokko akka jedhe Gooftaa Yesuus dubartattii ajjituu sana namni cubbuun qabne dhagaa lafaa fuudhaa rukutaa ajjeesaa jedhe Fariisotaan. Maaliif kana jedhe Gooftaa Yesuus? Cubbuu kee achi dubartattii jajjabeessuu barbaadeetu hin ta'in cubbuu baatanii cubbamaa ajjeesuuf dhagaa baatu jirra. Warra cubbuus baatanii cubbamaa ajjeesuuf dhagaa baataniin yoo dandeessan dhaa, yoo cubbuun qabdan ta'e, yoo qulqulluu taatan dhaa ajjeesaa jedhe. Dubartattiidhaan beerre jiru warri naannoo kee marsanii sila jiran, warri si ajjeesuu barbaadan, warri dhagaa du'aa sii baatan jiru jennaan hin jiranii. Egaa lammata deebitee cubbuun hojjetin jedhe. Fayyina jechuunis akkasii. Namni Gooftaatti amanee yeroo tokkicha dabarsee Gooftaadhaaf of laate. Harka cubbuutti of laachuu dhiisuudha jechuudha. Cubbuu jalaa guutummaa guutuutti yeroo tokkoof isa dhumaa du'ee Yesuus jala jiraachuu jechuudha. Fayyina jechuun Waaqayyo isa dhokate nuuf ibsu. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Mee biroota boqonnaa 10 lakkoofsa 20 irra jiru waliin itti daballee dubbifnee gara ittaanutti dabarra. Akka jedha maqaa Kiristoos Yesuus. Inni foon isaatiin karaa haaraa, karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana keessaa nuuf bane. Ameen. Inni foon isaatiin karaa haaraa, karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana keessaa nuuf bane jedha. Karaa haaraa golgaa isa kam? Isa Yesuus Kiristoos yeroo qaraaniyoo Golgootaatti Eloo'ee lama sabaqtanii jedhee abbaa koo maana dhiiftanii waammate achumaan lubbuu isaa laate. Inni hafuura isaa laannaan golgaan mana qulqullummaa iddoo lamatti tarseedha. Achi keessaan karaa haaraa, karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa tarsee sana keessaan karaa haaraa, karaa yeroo hundumaa jiraatu argata. Yeroo Yesuus Kiristoos qaraaniyoo Golgootaatti Eloo'ee lama sabaqtanii abbaa koo maana dhiiftaa jedhee waammatu sana hafuurri isaa yeroo fudhatame guyyaatu dukkanaa'e jedha malka guyyaa sa'aatii 6-9. Isinii galaa obboloota koo waan ta'u Yesuus Kiristoos nama dhugaa, Waaqa dhugaadha. Waaqummaa keessoon Yesuus Kiristoos Waaqa dhugaa. Garuu nama nu gochuuf nama ta'e foon uffatee dhiiga dhangalaasee hoolonni baay'een qalamanii kakuu moofaatti dhiigi hoolota baay'ee dhangala'ee garuu kan yerooti. Garuu Yesuus Kiristoos lubni keenya, lubni kakuu haaraa, hoolaan aarsaa keenyaa dhufee dhiiga inni nuuf dhangalaase, dhiiga bara baraan dhaabbatee dubbatu kan yeroo muraasaa miti, kan yeroo hundumaa dhaabbatee dubbatu falmaa mirga dhala namaa isa dhugaa. Haaleluyyaa. Maqaa isaa yeroo waaman mootummaan seexanaa kan diigamu dhiiga humna qabuun hooloti kakuu moofaatti qalamaa turan, raajonni kaan dinqii kan godhan kaan dhala namaaf fayyina itti fufaa, fayyina walitti fufaa fiduu hin dandeenye, fayyina bara baraa fiduu hin dandeenye. Bara garaa dhumaa kana jala garuu ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufee nama ta'ee dhalatee
qalamee dhangala'uu dhiiga isaatiin cubbuun koof cubbuun kee balleeffame. Yesuus Kiristoos gooftaa. Qorichi cubbuu dhiiga Yesuus. Qorichi cubbuu keenyaa dhiiga Yesuus. Isaan fayyuu dandeenya karaatti deema. Isa malee karaan jireenya bara baraatti ittiin galan hin jiru. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kan hoolota bara kakuu moobaayil yeroo tokkichaaf yoo ta'e waggaan deebi'anii hoolaa qalanii cubbuu ofiif dhiifama gaafachuu gaafatu. Inni kakuu haaraa garuu yeroo tokkicha yeroo hundumaa yeroo tokkicha kan bara baraati. Al tokkicha yeroo hundumaa bakka ta'utti dhiiga isaa dhangalaasee kan jedhu barreeffameera. Galanni Yesuusii qaba. Egaa bara kakuu haaraa amma kee jiraannu kana keessa Yesuus Kiristoos nuu dhiiguu isaatiin maaltu ta'e? Dhiigi Yesuus utubaa kakuu haaraa. Yesuus immoo hundeessaa kakuu haaraa. Inni lammaffaan dhiigni Yesuus kun maal isa jedhuuf? Dhiiga dhiifamuu cubbuu ilmaan namoota baay'eef dhangala'e. Maatiyos 26:28 nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusin. Kun dhiiga kooti. Dhiigni kun cubbuu namoota baay'eetiif dhangala'a. Namoota baay'eetiif dhiifama argamsiisuuf yeroo hundumaa bakka ta'utti al tokkicha dhangala'a. Namoota baay'eetiin lakkoofsa. Hiika qaba hundumti isaa wanti godhamu wanti gooftaa Yesuus qaraaniyo Golgootaa irratti hojjete. Rogarfee waan ta'e masqalii irratti muka walitti rukutame sana irratti fannifame. Sammuun isaa gonfoo qoraattii baatee dhiige. Miilli isaa mismaaraan dhiige. Harki isaa garaagaranaa lamaanuun harki bitaan mirgaan mismaaraan waraanamee dhiige. Kun maal ibsa? Kallattii arfanirra warra jiran ilmaan namoota hundumaaf addunyaa guutuuf dhangala'e dhiigni Yesuus. Addunyaa guutuuf saba hundumaaf al tokkicha yeroo hundumaaf. Ibrooti boqonnaan 10:26. Akkana maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin nan dubbisa. Nuyi dhugaa hubannee erga beeknee booddee jaallannee beekaa cubbuu yoo hojjenne aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu si'achi hin jiru. Yesuus Kiristoos gooftaa. Ameen ameen. Aarsaan sababa cubbuutiif dhiyaatu lammaffan jira. Kutaan kun maal dubbachuu barbaada? Egaa kun dhiiga kooti. Dhiigni kun kakuu dhaabbata sana cimsuudhaaf dhiifamuu cubbuu namoota baay'ee al tokkicha yeroo hundumaaf akka ta'utti nama hundumaaf dhangalee al tokkichas yeroo hundumaaf akka ta'u. Waggaa 2018 dura so'aadha har'a so'aadha. Duri isin fayyisaa har'a isin fayyisaa bara baraan isin fayyisa dhiigni Yesuus. Galanni gooftaaf haa ta'u. Dhiifamni aarsaa ta'uu booddee aarsaan kakuu moofaattis ture. Garuu humna inni qabu kan yerootti itti darbamu moofa. Mee ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 6 nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Ba'uu 24 lakkoofsa 6. Moofaa yerootti itti darba. Maalitti? Isa kakuu moofaatti aarsaa kakuu moofaatti. Akka jedha maqaa Yesuusiin. Museen immoo dhiiga sana walakkaa waciitiitti naqee walakkaa isaaf immoo iddoo aarsaa sanatti hin facaase. Yommus macaafa kakuu sana fuudhee akka sabni kun dhaga'utti dubbisee
isaan immoo wanta Waaqayyo dubbate hundumaa hin dhageenye hin goones jedhaniidha. Museen dhiigicha fuudhee namootatti facaase. Ilaa dhiiga kakuu isa Waaqayyoo akka dubbii kanaa hundumaatti isiniif dhaabee jedhee jedhe. Museen yeroo sana iddoo aarsaatti facaase namootatti facaase. Utuu dhiigi hoolataa sun immoo fa'utee Museen erga facaase dhiiga namni kan biraan immoo dhiiga hoolaa kan biraa dhangalaasuun hin barbaachisu. Akkuma Museen iddoo kanatti dhiiga facaase bara Saamu'eel faattis gaara Shiilootti hoolaan qalamtee geeffamtee yookaan hoolaan naxxee gaara Shiilootti qalamtee dhiigni ishee faca'ee Eeliin faatti luba cubbuu namarraa kaasaa turan. Yeroo gara yerootti moofaatu. Aarsaan dhiifamni aarsaa ta'uu booddees Yesuus aarsaa ta'ee dhiifama biyya lafaaf argamsiise. Dhiiga isaa dhangalaasuudha. Inni kakuu moofaa garuu hin moofaatu. Yesuus Kiristoosiif galanna ta'u. Inni sadaffaan mallattoo oolchuu Waaqayyooti. Dhiigi Yesuus. Ba'uu boqonnaa 12:5 mallattoo oolchuu Waaqayyooti. Mallattoo oolchuu Waaqayyooti. Akka jedhe nan dubbisa. Obbaallaan kun korbeessa waggaa tokko isa mudaa hin qabu. Haa ta'u isa hoolaa yookiin sireettii keessaa hin fudhattu korbeessicha ji'a kanatti amma guyyaa 14ffaatti keessanii gaafas dibimbisa galgalaatti walga'iin waldaa Israa'el hundumti keessan korbeeyyii keessan adduma addaan hin qalattu. Yommus warri qalan dhiiga isaa irraa fuudhanii michichila balbala lamaanuu buusaa mataa balbala lamaanuu buusaa mataa balbala maneen xobbaallichaa keessatti nyaatanii hadiban. Isaan foonichaa immoo halkanuma sana nyaatan. Foonichi ibiddaan waadamee maxinoodhaa fi biqiltuu urgooftuu hadhaa'u wajjin nyaatamuutu irra jira. Ameen. Dhiiga hoolichaa balbala mana isaaniitti hadibatan hoolaa xobbaallaa tokko qalanii Waaqayyo Musee ajaje. Balbala dhiigi hoolichaatti jiru hundinuu du'i ergamaan du'aa waliin seenuu jedha. Ergamaan du'aa waliin seenuu. Balbala dhiigi hoolichaatti hin jirre garuu galgala har'aa kanaa dhiiga hoolichaa tolchine. Kanaafiyyuu balbala Israa'el ta'uusaa kan ergamoonni har'a ergamaan du'aa gadhiifamu kun kan inni ittiin beeku balbala warra Israa'el ta'uusaa kan inni ittiin beeku dhiiga hoolichaa irra jiraachuu qaba jedhe Waaqayyo Musee. Kakuun moofaa gaaddidduu kakuu haaraati. Fayyinni dhugaan oolchuun harka Waaqayyoo gaafas Israa'elotaaf kan inni mul'ate dhiigi hoolaa balbala mana sanaatti dibamuudha. Yesuusa ulfaata. Dhiigi hoolaa balbala mana sanaatti dibamuudhaan maaltu ta'e? Fayyinni yookaan oolchuun Waaqayyoo Israa'elotaaf mul'ate. Balbala dhiigi hoolichaatti ture hundumaa irratti hadagaan gaafasiin ta'e. Iyyaasuu boqonnaa 2:21-22 irrattis waa'ee kanaa dubbata. Galanni Gooftaa bata. Oolchuun Waaqayyoo har'ayyuu balbala dhiigi hoolichaatti itti jirutti jira. Waa'een aarsaa ta'uu Yesuus Kiristoosiif seera boqonnaa 22 irratti ilaalu diraamaadha wanti Abrahaam hojjetu isa kam? Isa Yesuus Kiristoos isa Waaqayyo abbaan ilma isaa dabarsee laata. Yeroo jalqabaaf garaa Waaqayyoo qabu duwwaa garaa Waaqayyoo qabu kan qabu macaafa qulqulluu keessaa kallattiin kan nu arginu. Waaqayyo abbaan ilma isaa Yesuusin dabarsee laate Abrahaam immoo mucaa isaa qabu tokkicha Yisihaaqin dabarsee Waaqayyoo tokko isa qabu fudhatee Waaqayyoon manaa karaa ga'ee mucaa lakkeedhe abbayyee aaduun kun abiddi kunoo wanti ittiin qalan kunoo wanti ittiin guban kunoo wanta ittiin qoraanni isaa kunooti. Hoolaan qalan beerrennaan hoolaa aarsaa ta'u Waaqayyoon argaa jira. Waaqayyo waa'ee hoolaa dubbate Abrahaami waa'ee hoolaan dubbadha si'a. Waaqayyo garuu waa'ee ilma isaa Yesuus Kiristoos dubbachiisaa irra raajii Abrahaamiin Yesuus Kiristoos gooftaa.
Waa'ee Yesuusiif karaa adda addaa Waaqayyo abbaarraa kaase seera uumaa keessatti bofichaan ati inni dubartittii dhalatu mataa kee gadhiitaa ati immoo koomee isaa hidditaa isa Yesuus dhufee harka cubbamootaatti laatamuudhaan ni seexan bofti koomee isaa akka hiddu Waaqayyo dubbate. Inni mataa jawwichaa akka inni gadhiitu dubbate immoo isa Yesuus awwaala dhiigee ka'ee irraa mirgaffate. Yesuus Kiristoos gooftaa. Mee Iyyaasuu 2:21-22 dubbisa. Akka jedha maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Isheenis deebiftee akkuma isin jettan haa ta'u jette. Isaan gadi dhiifte. Isaanis ka'anii sokkan. Isheen immoo fo'aa bildiimmaa sana qaawwichatti dhiifte. Amma warri isaan hordofuudhaaf kaan karaa irra isaan barbaadanii dhabanii deebi'anitti isaan gara tulluu dhaqanii guyyaa 3 achi ta'an. Kana booddee namoonni sun lamaanis deebi'anii tulluu irraa gadi bu'anii laga ce'anii Iyyaasuu ilma Nuun bira dhufanii wanta isaan irra ga'e hundumaatti himan. Isaan Waaqayyoo dhugumaan guutummaa biyyichaa harka keenya keessa buuseera. Warri biyyasii hundinuu sababii nu sodaataniif nu duraa akkuma gagaa baqan jedhanii Iyyaasuutti himan. Ameen. Kutaa kana dhageessanii beektu. Iyyaasuu boqonnaa 2:1 kaasee Iyyaasuun Yerikootti namoota gaadane. Dubartiin ejjituu tokko Rahaab kan jedhamtu garuu achi keessa jirti. Dubartiin ejjituun kun ejjituudha maqaan ishee. Garuu namoota gaaduuf dhaqan Iyyaasuun erge sana argatteeti namoota sana argitee namoonni kan biraan gaaddota sana arganii ari'anii ajjeesuuf jennaan fuutee mana ishee keessaa horaatii irra dhoksiti. Namoota kan biraan immoo darbanii isaan ofii kan jette. Yeroo namni isaan bira darbu akkeette yeroo deebitanii dhuftaa daraana oolchaa jetti. Isaan immoo carqii diimaa mana kee irratti yoo hidhi isa laallee si bira dabarraa hidhi ofirratti hidhi mana kee irratti jennaan akkasuma godhaa itti isaan geggeessite goriisa. Mallattoo carqii qayyii sanaan oolte. Balbala dhiigi Yesuus irra dura du'uun ga'u. Dhiigi Yesuus mallattoo kiristaanota. Dhiigni Yesuus mallattoo ijoollee ilmaan Waaqayyooti. Yesuus gooftaa. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Inni arfaffaan hamma dhumaatti dhaabbanne akka dhugaa baanuuf humna nuuf kenna. Dhiigi Yesuus maal isa jedhuuf? Amma dhumaatti dhaabbanne akka dhugaa baanu. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11:26. Hamma dhumaatti dhaabbanne akka dhugaa baanu. Waa'ee hamma dhumaatti dubbata. Kiristoosiin dhugaa ba'uun hojii dhaabbataa waldaa kiristaanaati. Ilaa ishee kana hin dagatinaa. Kiristoosiin dhugaa ba'uun hojii dhaabbataa waldaa kiristaanaa. Hojiin dhaabbataa waldaa kiristaanaa Kiristoosiin dhugaa ba'uun. Mee namni dubbisa kutaa kana akka jiru. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Yeroodhuma biddeena kana nyaattanitti yeroodhuma xoofoo kana keessaa dhugdanitti amma gooftaan deebi'ee dhufutti akka inni namootaaf du'ee hin labsitu. Isinii kana amma gooftaan deebi'e amma dhumaatti jabaannee dhaabbachuuf kan nu gargaaru humni hamma dhumaatti jabaannee dhaabbachuu keenya utubaan jabeessee dhuga baatota Yesuus dhaabu dhiiga Yesuus. Seexan kan isheen jibbitu warra makiinaa bitachuu kadhachuu kee jibbiti. Fooqii ijaarrachuu kadhachuu kee jibbiti. Isa kanaafoo kadhadhuun hin barbaachisu nu karaarra yaadaa deemnanii waldaa kee hayyuu erga akkasii yoo dhageenya barbaanna mitiidhe. Garuu wanti seexanni hin jaallanne dhiiga Yesuus Kiristoos maqaa isaa dha'uu kee hin jaallattu. Warri dhiiga olichaatiin shaffanaman diina harkaa ba'anii. Dhaabbanni hamma dhumaatti dhugaa ba'uudhaaf hamma dhumaatti dhaabbachuuf humni nu gargaaru dhiiga Yesuus. Jabinni keenya hamma dhumaatti nu dhaabu dhiiga Yesuus. Hamma dhumaatti dhaabbachuu yoo barbaaddan yaa warra tajaajiltanii dhiiga Yesuus irraa hin galagalina. Dhiigi Yesuus utubaa kakuu haaraati. Kakuu haaraaf utubaa ta'e duwwaa miti. Humna keenya sunu ittiin jabaannee dhaabbannee dhugaa baanu. Maal jedha kutaan yeroodhuma biddeenicha nyaattanii yeroodhuma xoofoo kana keessaa dhugdanitti
Amma gooftaan deebi'e akka inni namootaaf bu'ee hin labsitu. Barri tajaajila keenyaa amma libsuu ijaanu jalaan ta'u. Yeroo kam? Yeroo nuyi dhiiga Yesuus Kiristoositti aman, yeroo nuyi humna dhiiga isaatiin guutamu. Dhiigichi humna ittiin jabaanne amma numaatti dhaabannu. Namni humna hin qabne waan tokko jalqabee xumuruu hin danda'u. Humna ittiin isa jalqabne kana xumurru nuu ta'uu kan danda'u dhiiga. Har'a dhiigichi mana keessatti hojii hojjeta. Galanni Kiristoos Yesuusiif haa ta'u. Waaqayyoo isa sagalee isaa nu ergee maqaan isaa ulfaatu. Eebbifamaa Waaqayyo bara keessa na eebbisu. Yesus በቅዱሳን ታጅቦ